Jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tuubiidha. Yaayyaa Tuubiin chaanaalii haaraa haala ajaa'ibaa ta'een qabannee dhufnee jirra. Chaanaalii keenya kana wajjiniin wantoota garaa garaa aartii Oromoo wal qabatan wantoota baay'ee qabannee dhufnee jirra. Kanaaf chaanaalii Yaayyaa wajjiniin yeroo akka dabarsitan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf sabiskaabii gochuun nu bukkee akka dhaabatan akkasuma hiriyoota keessaniin gahuudhaan sabiskaabii gootanii akka nu bukkee dhaabatan kabajaan isin gaafanna. Egaa Yaayyaa Tuubiin haala madaalawaa ta'e akkasuma kwaalitii madaalawaa ta'een qabatee dhufee jira. Chaanaalii keenya kana irratti wantoota isin argattan reakshin viidiyoo garaa garaa, qoosaawwan garaa garaa akkasuma interviyuu wantoota hedduu qabannee dhufnee jirra. Kanaaf chaanaalii Yaayyaa Tuub subscribe gootanii akka nu bukkee dhaabbatan kabajaan isin gaafanna. Egaa isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf akkasuma bakka kana caalaa kofallu hammas hin jettanitti isin kofalchiisuuf Yaayyaa Tuub dhufee jira. Yaayyaa Tuubii wajjin turtii gaarii akkasiin qabaatan kabajaan isin gaafanna. Subscribe gochuun nu bukkee dhaabbadhaa Yaayyaa Tuub.